Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Sirni galatoo yookaan qiddaaseen maalidha? Yeroo qiddaasee aarsaawwan dhiyaatan 5, gosoota qiddaasee yookaan sirna galatoo 14, eebba sirna galatoo irraa argaman. Qabeenya abbootiin keenyaa fi harmootiin keenya nuuf tursiisan keessaa tokko sirna galatoo yookaan qiddaaseedha. Sirni galatoo akka seera mana kiristaanaa keenyaatti kadhannaa gareedhaan kadhatamudha. Kunis kadhannaawwan jiran hunda kan caalu kadhannaa guddaadha. Amantoonni gargaarsa kadhannaa sirna galatoodhaan ergamoota samii waliin tokkummaa uumu. Namootni sirna galatoo gaggeessanii fi gaggeessisiisan cancara walitti dhiyaatee diriirsu. Kunis immoo kadhannaa waliinii isa guddaa waan ta'eef dhaloota dhufuuf dabarsuu qabna. Yeroo sirna galatoo aarsaa dhiyaatan 5 keessaa tokko aarsaa qurbaana qulqulluudha. Yeroo kadhannaa sirna galatoo hebistichi jijjiiramee foon kabajamaatti, wayinichi jijjiiramee dhiiga ulfaataa kan ta'u kadhannaa sirna galatoonidha. Osoo sirna galatoon geggeessisiin qorrobuun akkuma hin dandeenye, aarsaan qurbaanaas yeroo sirna galatoo qofa dhiyaata. Aarsichis Beetlihemitti ergama raawwattootaan qophaa'a. Fakkeenya qaraaniyoo kan taate mana kiristaanaa keessatti immoo harka lubootaan uummataaf kennama. Gooftaan keenya Beetlihemitti akkuma dhalatee walakkaa lafaa tabba qaraaniyootti ol ba'ee fannifamee addunyaaf aarsaa of taasise. Qurbaannis fakkeenya kanaan mana kiristaanaa keessatti uummatootaaf kennama. ወገብረ መድኃኒተ በማእከለ ምድር walakkaa lafaatti qoricha taasise akkuma jedhu faarfannaa 73 lakkoofsa 12. Lammaffaan aarsaa hidhiiti. Luboonni, daaqonoonnii fi uummattoonni wal harkaa fuudhuun gooftaa isaanii kan itti galateessan, aarsaa hidhii isaanii kan itti dhiyeessan kadhannaa sirna galatoodha. Faarfannaa 115 lakkoofsa 17. Sadaffaa aarsaa ibsaa. Yeroo sirna galatoo ibsaan ibsamu aarsaa gooftaa keenyaaf dhiyaatudha. Fakkeenyi isaas fakkeenya gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosidha. Kunis gooftaan keenya addunyaa dukkanoofteef ifa ta'ee addunyaaf ifa ibsuuf gara addunyaa kanaatti dhufeera waan ta'eef, ati ifadha, addunyaaf ni ifta jechuu keenya ibsuuf ibsaa ni ibsina. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 12. Yeroo sirna galatoos xuwaafii fi shaamaa baay'een akka ibsaman ajajameera. Afuraffaa aarsaa ixaanaa. Kadhannaan ixaanaa lubni qofti kan kadhatudha. Akkasumas gargaarsa ultuu yookaan maayixantiidhaan teessoo taabotaa, suura qulqullaa'uu fi uummata gidduutti ixaana kan ulu lubadha. Ixaanichis kadhannaa uummataa gara teessoo Sillaaseetti fuudhee ol ba'a. Luboonni samiirraa 24 qulqulluu, qulqulluu, qulqulluu jechuudhaan teessoo Sillaasee akkuma ulan, lubni inni lafarraas fakkeenya warra samiiti waan ta'eef teessoo taabotaa yookaan teessoo kakuu Waaqayyoo uluun aarsaa inni dhiyeessudha. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 10, Wangeela Maatiyos boqonnaa 2 lakkoofsa 11, Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 3. Shanaffaa aarsaa qaamaa. Kadhannaan sirna galatoo guutummaa amma jedhamuu danda'amutti kadhannaa dhaabatamee kadhatamudha. Gidduutti daaqoniin sigaduu yookaan qoma'aa jedhee yeroo inni ajaju hundumtuu gara Waaqayyootti fuula isaa naannessee gad of qabuun qoma'a. Fuula Waaqa duratti qoma'uu fi dhaabachuun aarsaa qaamaa Waaqayyoof dhiyaatudha. Ergaa Phexros jalqabaa boqonnaa 2 lakkoofsa 5. Yeroo sirna galatoo sigaduu yookaan qoma'aa kan jedhamu si'a 2dha. Tokkoffaa yeroo fixaat zawaldii yookaan hiikamni ilmaa dubbifamu. Lammaffaa yeroo
Tsaloota Nisahaa yookaan kadhannaan qalbii jijjiirraa dubbifamu. Kunis Saraawita Malaa'iktiihuu Lamadaanii Alam erga jedhamee booda gargaaraan daaqonii Aarehuu Ohaata Makwaanint erga jedhee booda jechuudha. Baay'inni namoota sirna galatoo gaggeessanii yookaan qaddasanii 5, 7, 12, 24 ta'uu danda'a. 5 yoo ta'e fakkeenya icciitiiwwan utubaa 5, 7 yoo ta'e fakkeenya icciitiiwwan mana kiristaanaa 7, fakkeenya daaqonoota 7, 17 yoo ta'e fakkeenya duukaboota 12, 24 yoo ta'e fakkeenya luboota samii 24 ta'anii qaddasu. Namni qaddasu yoo dhibame garuu 2 yookaan 3 ta'anii qaddasuun ni danda'ama. Tsalliyuu yookaan kadhadhaa. Kun sirna galatoo keessaa kutaa kadhannaa yoo ta'u, si'a 13 jedhama. Sirna kana keessatti daaqonichi si'a 10, gargaaraan daaqonii si'a 3, yeedaloo fi dubbisaan ni jedhu. Garuu kanaa ol jedhamuu danda'a. Kana jechuunis akka qiddaasichaatti garaagaraa ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf sirna galatoo Baasiliyoos keessatti tsalliyuu hedduutu jira. Daaqonichi tsalliyuu yeroo jedhu fuula isaa gara uummataatti yookaan gara lixaatti galagalchuun akka kadhatan labsa. Yeroo kana yoo jalaa qabama ta'e jalaa qabu, yoo jalaa hin qabamu ta'e uummanni yaa abbaa keenyaa akka jedhan daaqonichi ni labsa. Si'a 14 ol tansi'uu latsaloot yookaan kadhannaaf ka'aa fi salaam lakullikamu nagaan hunda keessaniif haa ta'u ni jedhama. Tajaajilli qiddaasee kutaawwan gurguddoo 3tti qoodama. Tokkoffaa kutaa qophii yookaan jalqabaa kaasee hanga sibaat wakabra lasuluus qidduus jedhamutti. Lammaffaa kutaa dubbisaa fi barumsaa. Kana jechuun ergaa qulqulluu Phaawulos dabalatee hanga wangeela dubbifamuutti. Sadaffaa kutaa firiiwwan sirna galatoo. Kunis akkutata qurbaan iddoo jedhamuu kaase. Firiiwwan sirna galatoo 14dha. Isaanis tokkoffaa qiddaasee hawaariyaat yookaan sirna galatoo duuka bu'ootaa. Lammaffaa qiddaasee igzii yookaan sirna galatoo gooftaa. Sadaffaa qiddaasee Maariyaam yookaan sirna galatoo Maariyaam. Afuraffaa qiddaasee Yohaannis walda nagadugaad yookaan sirna galatoo Yohaannis ilma bakakkaa. Shanaffaa qiddaasee Zasalluus Mi'it yookaan sirna galatoo qulqulloota 300. Ja'affaa qiddaasee Za'atnaatiyoos yookaan sirna galatoo Atnaatiyoos. Torbaffaa qiddaasee Zabaasiliyoos yookaan sirna galatoo Baasiliyoos. Saddeettaffaa qiddaasee Zagorgooriyoos yookaan sirna galatoo Gorgooriyoos. Saglaffaa qiddaasee Za'ephifaaniyoos yookaan sirna galatoo Ephifaaniyoos. Kurnaffaa qiddaasee Yohaannis Afawarq yookaan sirna galatoo Yohaannis Afaan Warqee. 11ffaa qiddaasee Zaqeerlos yookaan sirna galatoo Qeerlos. 12ffaa qiddaasee Yaaqoob Zasruug yookaan sirna galatoo Yaaqoob isa biyya Suruug. 13ffaa qiddaasee Zadiyoskoroos yookaan sirna galatoo Diyoskoroos. 14ffaa qiddaasee Zagorgooriyoos Kaalii yookaan sirna galatoo Gorgooriyoos lammaffaa. Firiiwwan qiddaasee kunneen akka ayyaanaatti ni jijjiiramu. Ayyaana gooftaa keenyaa yoo ta'e sirna galatoo gooftaatu qaddasama. Yaadannoo dhufaatii gooftaa yoo ta'e sirna galatoo Atanaatewos dubbifama yookaan kadhatama. Ayyaana haadha keenyaa yoo ta'e sirna galatoo Maariyaamii. Ayyaana ergamootaa fi duuka bu'ootaa yoo ta'e sirna galatoo Yaaqoob isa biyya Suruug. Torban dhalootaa hanga torban dhagna qabaatti sirna galatoo Gorgooriyoos lammaffaa. Torbanoota du'aa ka'uu yookaan torbanoota ayyaana 50ffaa yoo ta'e sirna galatoo Diyoskoroostu qaddasama. Kun hundi yoo ta'u ergaawwanii fi wangeelawwan dubbifaman qiddaaseewwan dabalatee kitaaba Gitsaawee jedhamurraa baafamu. Qiddaaseewwan dheerina addaa garaa waan qabaniif
yoo yeroon xiqqaate ajaja barsiisotaan yookaan lubootaan akka qixxaawee irra jirutti qaddasamuu dhiisuu ni danda'a. Kunis jijjiiramuu ni mala jechuudha. Yeroo sirna galatoo kadhannaa dhuunfaa akka hin eeyyamamne ni dubbatama. Sababni isaas kadhannaa waliinii waan ta'eefidha. Kadhannaa waliinii irratti immoo kadhannaa dhuunfaa kadhachuun kan kootu caala jedhanii yaaduudha. Kan biraa immoo yeroo qiddaasee dhuunfaadhaan kadhachuun ifa argachuuf aduu irratti shaamaa akka ibsuutti lakkaa'ama. Nuyi kiristaanonni qiddaasee yeroo qaddasiisnu tokkoffaa dhiifama cubbuu ni arganna, lammaffaa fooniinis lubbuunis eebba ni arganna, sadaffaa kadhannicha dhaggeeffanna, afuraffaa eebba ergamootaa ni arganna. Namni qiddaasee qaddasiisee foonii fi dhiiga fudhate eebba bara baraan ni argata. Dabalataanis barumsa, seenaa, gorsa, ajaja addaa garaa keessatti baranna waan ta'eef hojii adda biraa osoo hin hojjetiin seeraan dhaabbatanii qaddasiisuun eebba guddaa argamsiisa. Qiddaasee yeroo qaddasnu yookaan qaddasiisnu eebba argannu gabaabumatti kanaa olitti ilaalleerra. Maarree qiddaaseen eebbawwan kunneen akka nun darbine nu taasisa. Amantoonni fooniin osoo jiranii qulqullummaan jiraatanii foonii fi dhiiga Waaqayyoo fudhatanii akka galaa lubbuu kaawwataniif manni kiristaanaa seera kana qopheessite. Akkasumas ijoollonni ishee mana isheerraa akka hin fagaanne Kiristoosiin uffata godhatanii uffatanii akka qorri isaan hin tuqneef bobaa ishee jalatti qabdee barsiistee gorsitee ajajjee guddisuuf seera qopheessitedha. Kaayyoon qiddaasee inni guddaan warra kanaa fi kana fakkaatanidha. Galanni Waaqayyoof, haadha isaa dubroo Maariyaamiif, ulfaataa fannoo isaaf hanga bara baraatti ta'u. Ameen. ገብርኤል ማርያም አበሰራት ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ አላት።